Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatiif ashama harka fuunee jirra jirtu bakka jirteetti nageenya rabbi sinfaanaa jiraatu annagaa kooti galata rabbii bakka jiraattanii akkammee ijoollee keenya uummata koomentii uummata viidiyoo dadaddan irraa haftanii abaarsa roozaa irraa haftanii hundi keessan iyyuu baga irraa haftanii isiniin jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuu fi roozaanii aarii nutti baate dhugaan isiniin jedha aarii Saayidoo nutti baate maaliif jennaani Saayidoo dhugaadhaan jaallatti garuu immoo isheen diddee jennaan innis ishee aarsuu fi intaloo sana dhaqee qalabatiitti godhe sinfuudhaa jennaan tolee jette mucayyoon amaariffaa kana oromiffan beektu tole jette kaleessa gaafa Sumayyaan gaafatte iyyuu mucayyoon irrifattee jechuudha sinfuudha jedhee maaf tole jette ani iyyuu rifadhee nufeennaan inni Sumayyaan akkas jedhee hiyyette mucayyoon irrifattee iyyuu beektu. Roozaan keenya ani isinitti mee jira gatii of mi'eessuu fi kan isheen Saayidoo didde gatii mi'eeffachaa jirti durbi amma kaatee amma ishi namaan jettu bakka durbumatti ilaallaqaa silaamaa jennaa miti amma kaatee amma namaa ishin jettu lafarra bubbutti intini karoora mina kanan qaba jetti waa meeqa odeessitii jedhee isinitti dubbachaan tureyaan malee Saayidoon jaallatti roozaanii isiniin jedhee Saayidoon immoo aarii sanaa mucayyoo sanatti dhaqee qubeelaa godhee sinfuudha jedhanii waadaa galfatee biraa deeme akkuma isin argitanii isa kanatu roozaanii amma kaleessa dheengaddan dubban ergii seenii guyyaa gaafa Saayidoon qalabatiitti keewwatee jilgeenfatee qalabatiin sitti keewwadhannan harka kana yeroo 55 itti geessite itti fuute mucaa kanatti achumarraan siin barbaadu Sumayyaan sodaadhatte gattee deemte sana kaasee jechuudha. Rooza gowwitti hoola jettiin ijoolleen koomentii jala deemte maaliif akka jedhu waan jaallataniif akka jedhan maaliif jaallatan roozaanii kaleessa dheengaddaa jireenya babbareedaa dabarsaan turre yamanii yeroo jiraattitti sookee amma tokko maan jettu boo'icha hin qabdu wallahi erguma yamaniidha Itoophiyaa galteetu boo'icha kana kuttee buusti rakkina kana odeessiti jaarsillee fuudhee hiike jaarsi duraanillee mucaa durbaa tokkorraa godhatee hiike inni booddanaallee ulfeessee mucaan garaadhaa bahee hiike achi bakka daaspooraadha achitti hafe mucaan kun boo'icha malee takka gammachuu irraa argitanii uummanni koomentii wallahi gammachuu irraan argine mucaa kanarraa boo'icha malee amma Saayidootti yoo heerumte immoo hin gammaddii bakka boo'ichi irraa darbaa rakkinni ishee irraa darbaa rakkoo kaleessaa keessaa Saayidootti heerumnaan Saayidoon abbaa qabeenyaati nama beekamtii qabuudha feemesa yuutuubii irraati dandeettii adda addaa qabaa beekumsa adda addaa qabaa bakka inni Sumayyaayyuu kaleessa dheengadda jireenya bareeda algaa gaarii maalli maqaansa Sumayyaan waammoo ciisicha seera ciisaa turte hin beektu ciisicha seera ciisaa turte algaa mana sana nan beeka riyaala 3,000 wallahi riyaala suudii 3,000 algaa isheen irra ciistu Sumayyaanii dulaaba kifilii ishee keessa jechuudha argitanii jirtu akka itti Saayidoo irratti buuf riyaala 3,000 baasee birrii Itoophiyaa meeqa argitanii jirtu wallahi laazim kanaafi waaw Sumayyaa akkasitti jiraachisaa ture roozaa immoo kana caalaa jiraachisaa jenneetu gammanne lafa dhiinne isheen gammaddee Saayidootti heerume jannatan galee jette isheen illee jechuu gammaddee nu gammachiiste gaafa immoo achi addeebitee Sumayyaan gorsitee maal jettee dudduuba deebitee Saayidoo diddee sana gowwaa mitiire namni tokko waan itti gammadde tokko inaaffaadhaaf gaafa dhufee akkas jedhee gaafa boodessi deebisu wanticha gaafati tole jettee fudhattu gowwummaa miti kun gowwummaadha hoolaa jechuun harrabsoo miti gowwaa jechuun harrabsoo miti miskiina nama gara laaftu waanuma argite boossu jechuudha malee harrabsoo miti akka ijoolleetti ijoolleen kun waan jaallataniif harrabsan duraan kaleessa dheengadde gammadanii fi dhugaa rabbii ammatu isheen jireenya gaarii jiraatte boo'ichuma sana keessaa baatee gammaddee jiraatte algaa gaarii irra ciistee nyaata gaarii nyaatte saalaa seeratti taphattee mana bareedaa keessa jiraatte wallahi ijoolleen hin gammaddiif namni itti naafu tokko hin jiru dhugaa rabbiin isiniin jedha amma isheen gaddeebitee jennaanitu ijoolleen maa gowwaa taata sanuu afaan baalageen jenne wallahi ijoolleen afaan baalageen barreessineef koomentii jedhe gowwaa hoolaa kanuma malee afaan baalagee hin dubbanne jechuudha. Roozaanii osoo beektu utuu jireenya kaleessa dabarsitee wanta kaleessa dabarsitee osoo beektuutu ijoollee ofuma isheetii ofuma seetiitu of arrabsiiste dhugaa rabbii maaliif kabajuuf irraa fuute ijoolleen si arrabsitu maa deebiste gabbaate namni koo yaada mataasaa keessa jiru dubbata
namni yaada mataasaa keessa jiru yookaan immoo koomentii mataasaa keessa jiru gabbaasee barreessa gabbaasee dubbata deebii kennuuf hin qabdu turte yookaan diraamaa hojjechaa jirta ta'a hin beekamu Saayidoo wajjin diraamaa hojjechaa jirta ta'a yookaan piraankii uummata irratti hojjechaa jirta ta'a wanti kun yoo dhugaa hin ta'in maaltu si aarsisiin aaruu qabdaa aaruu hin qabdu turte jechuudha ijoolleen akkati jireenya gaarii jiraattu barbaaddeeti kanaaf si arrabsan malee qaleessa gadda roozaa koo kiingi roozaa koo bareeddu roozaa koo maal isiin jechaa turanii jechuudha namni waanuma itti dhufe dubbata kanatti qadi gabbaatee xiqqaa taate wallaahi hin xiqqaatte gabbaatee deebii namaa laatte dhugaa rabbii gabbaatee deebii namaa laatteetu xiqqaatte dhugaa rabbii sammuu hin qabdu bar namni sammuu qabu deebii namaan kennuu jechuudha mi'aan alaalame yoritti fayyoo jiru wallollee argitanii jirtu hundi keessan na beektu yoritti fayyoo jiru wallollee hundumtuu yuutuubii irratti na maxxansee feesbuukii irratti na geessite ijoollee tiktookii irratti na geessite footoo koo achi fuudhanii maalitti dullatti jaartii maarree baalagee maaloo jedhanii narratti barreessanii koomentii jalatti ijoollee muxuxu mana kanaallee jechuudha muxuun beektu muxuxu godhanii na arrabsanii viidiyoon ijoolleen narratti waraabdi na arrabsite gabbee dubbadde maaliif badii kiyyaan beekaa badii kiyya waan hin beekuuf iyyuu gabbee hin dubbanne nama tokkotti wallahi gabbee nama tokkotti hin dubbanne mucaa tokko bichaadha deebii deebise sanuu seenne caqacaxxee ammaateen nan deebii deebise sanuu akkanatti hin arrabsine kolfaan arrabsiyan wallahi abaa isa akkasii cabaa du'aa rabbi sinaa fixu rabbi akkasitti karaatti sinaa hambisu wanti naan bahee dhala keessanii na bahu jedheera hin jenne kolfaa saltawwaa fakkaattee maarritti edhe kolfaa isin kofalchiisaa fataa itti ettaniitu wanni jettan angaraarra fudhadhee na baarre wallahi narrabsine arrabsoo fi abaarsoon garagara amma roozaanii abaarsoo abaarte dhala keessanii na baasu wanti na ba'e kun wanti na iyyoomse kun wanti na boochise kun dhala keessanii na bahu jette bar namni sammuu qabu waan godhe beeka waan hin godhe beeka waan ta'eef amma yortii isin fayyoo gootanii koomentii jalatti na arrabsan ijoollee baay'een hin jirtu deebisee nan beeka kabadii kiyya anuu nan beeka fayyadamaan jira immoo maaliif isin arrabsa fayyadamaa waan hin jiruuf isin arrabsuwan zim jedhe siila namni dhiqaa'u nan kolfa wallaachi ol deebi'ee koomentii dubbisee kolfa wallaahi badii kiyya waan hin diraamaa hojjechaa jiruufu waan hin beekaa isin aarsuu fi fayyoo aarsuuf gochaa jiru fayyoo irratti gochaa jiru fayyoo onneerra waan hin lollee fi zimmereen hindanii ta'e kolfefanneessa nan beeka waan ta'eef haqee fayyoo na aarsifanne siinii fi fayyoo gubee abiddatti qabsiisee dhaqee araarfadhe badii kiyya nan beeka waan ta'eef kanaafuu jechuun namni sammuu qabu akkasitti hojjetata muudii mayyuu hin beektu muudii mattiin waa hojjetan iyyuu hin beektu jechuudha roozaan dhugaa dubbachuuf hin beektu malee gabbaatee ijoolleedhaan horii hoolota maarree ittiin abaarsoo isin maaliidha nama nyaattu isin zaree akkasiitii nan laalinaa isin akkasii iji keessan akkasii noo wanta akkasii hin barbaachisu dhugaa rabbii ijoolleerraa waan akkasii jechuun hin barbaachisu abbaan waanumatti dhufee haasaa bara hundi kun sin jaallatu hundi kunis immoo sin jibbu dhugaa rabbii hundi kun nama jaallatu hundi kunis immoo nama jibbu akkasitti fudhattee fahamtee hin dhiiftu maaliif ol baate itti kaleessa akka waan ijoolleerraa edaa qabdu akka waan ijoolleerraa gatii qabdu tola isaanii si daawwatu tola isaanii si ilaalu dirqamaa miti xaxxettee dhiista silaa tuffatteetu xaxxettee abbaan barbaade waan barbaade sina jedhu abbaan barbaade waan barbaade sitta dubbatu xaxx akka nama hin argineetti duudaa waan hin beektanii duudaa taate dhiista ati dhugumatti gowwaadha wallaahi laasim dhugumatti gowwaa wallaahi anuma ishee dullatti kana wayya sirra dhugaa rabbii abshaalummaadhaan jiraadhaan abshaalummaan mataa gadi qabadhe bulaa abshaalummaan jiraadha wallaahi amma ijoollee amma koomentii sobee ani intiniin mata duree viidiyoo keessatti noormaal dhugaa dubbadha yeroo tokko mata duree namaa laaleetanii gara siisin sobuu gara naasiin sobubboo mata duree namaa kana laalee yeroo viidiyoo fe'uuf ka'uunatti dhufti yaadi yeroo itti masala barreeffadhaan illee ijoolleen egaa sobditti kijibditti ati maa sobdaa ati maa kijibdaa kan manaa jedhu egaa hin beektu warri barreessisan aniin keessa nan beekaa miti maa hojii kiyya nan beekaa waan hin beekuuf inaaruu hin kolfa wallaahi nan kolfa ittee kolfe gaggabeetan achiin hafa dhugaa rabbii maaliif badii kiyya waan hin beekuuf kaa yoo tun hin balleessiti wallaahi namni lafaa kee naman tuqu bar amma ijoolleen koomentii kana jalatti si arrabsitu lafaa makaatee fayyaa abbana kaasin tuqu wama sirratti qabdi wama xiqqoo wal irratti qabnaaf dhugaa rabbii waa xiqqoo wal irratti qabneetu wal arrabsinaa jechuu kanaafuu jennaan nuti immoo danda'uu qabna warri miidiyaa rama feemasii ta'ee jiru kuni
danda'u qaba dhugaa rabbii haadha faatee faana garree aslii faana garree maakii faana garree otu ijoollee warri tuktokii hordofaa warri yuutuubii irraa kun ijoolleen viidiyoo isaanii waraabdee mata dureen taane irratti barreessite achooftee asooftee waa tokkoon dubbatan maaliif isaan feemesiisa isaantu feemesiitaa gaafa ijoolleen viidiyoo isaanii waraabdee yuutuubii irra geessitu gaafa ijoolleen isaanii waraabdee tuktokii irra geessitu gaafa ijoolleen waraabdee viidiyoo murmurtee deeqa tokko murmurtee fiddee feesbuukii irra geessitu nama gurguddaa targeerraa dubbata. Video sana nama gurguddaa targa. Video engada wabiin hojjete argitanii jirtu. Video engada wabiin mucaa'oodhaan gadi baay'ee pranki godhe sana. Video sana nama meeqatu share godhe. Amma wabii feemesii godhanni wabii hin xiqqeessu hin guddisa malee. Isi warri YouTube irraa kun tokko intini naqqeen qabdan amma YouTube irraa amma kan naqqa'ee jiru Sumayyaa Sa'idoo kan biraan eenyu jirare. Ijoollee warri soddaan ma isaan sirriitti beekna. Hankanaachi tokko amma Sa'idooni video daqiiqa tokko daqiiqa lama warraa murattee hojjette dhimma qabu hin dubbatu muradhu hojjedhuudha dhugaa rabbii ana fayin irraa muradhuuti waan barbaadde hojjedhuudha footoo isaa irratti jechuudha amma tokko amma roozaan kun safaarraa hojjennu fa'aa ina arti amma yoo nan beektu akka ishee guddisaa irra beektu walla nama jala deemee waa hojjetu nama guddisa warra soddaarraa baradda deemaa fiilmii ruuttaa falaala diraamaa ruuttaa falaala warroota soddaa kana isaan hin galchan diraamaa isaanii ijoollee irraa hojjettu laala. Waan irraa odeessan ilaala irraa barattu Sa'idoo irraa barumsa baradhaa dhugaa rabbii beesaa kana falaal beesaan kuni cimtuudha bar akka barbaanne itti arrabsine guyyaa tokko gabbaatee deebiinuu laattee hin beektu guyyaa tokko gabbaatee dubbattee hin beektu dhugaa rabbii waa tokko dubbattu beesaanii hin beekti muudiin galeefii jiraa jechuu akka ijoolleen viidiyoo waraabdee tiktokii irraa feesbuukii yuutuubii irraa liigamfe deemsiftu roozaan sirriitti beesaan sirriitti beekti hin dubbattu wallaahi. Amma namni arrafee beezaa kana na jibbisiisa beezaa kana akkana godha beezaan akkas jedhu namni wallaahi xizzette dubbattee hin beektu muudiin galee fi rakaa wallaahi akka namni irraa dubbate ishee guddisu hin beekti wallaahi laazim hin beekti namni yoo nama dubbate namni yoo nama firfirsee footoo nama achi goggodhee hin guddata malee hin xiqqaatu jechuudha kanaaf roozaa keenya faaraan ta'in dhugaa rabbii naqqa'e dammaqi bakka jirtu dhugaa dammaquus barbaachisa ganaa. Reefu yeroo jalqabaatiif namni ati Sa'idoo wajjin dhuftee hojjettee viidiyoo kee footoo kee olii gaffu fuudhee hojjechuutti ka'e waan ta'eef siifaaraa waan ta'eef namatti aarta hin aarin si guddisaa Sa'idoo gaafadhu Sumayyaa gaafadhu dhugaa rabbii barumsa irraa baratta mee gaafadhu mee hajii faara namni footoon hojjeta yooma nama tokko darbee hajii yaayyaa hophii namni viidiyoo irraan hojjeta hin hojjetan hin beekan nama dhowweedhan nama jala deemaniitu viidiyoo korraan hojjetan jee nama dhowweedhan maybe unsaanii 16,000 15,000 3,000 4,000 caalu jechuudha utuu namni sila jala deddeemee irraa hojjeteeti kana caalaa guddatu turan hin beekan warra soddaa irraa baradha warra soddaa jala yoo deemtanii barnoota adda addaa bartu nuti yummaanu namarraa fuunee hojjechuu isaanirraa barre dhugaa rabbii ijoolleen Oromoo keenya amma warra maarifa beekanii isaanirraa hojjetu dhugaa rabbii isaanirraa hojjetu isaanirraa hojjetaniitu guddatanii kun bakka guddaa gahanii jiru jechuudha dubbatan viidiyoo isaanii oliif dhifte waraabuu hankeenya yoo oliif seenanii nama dhawwu nu waraabnaa jedhanii dhawwachuu warri hin beekan warroota akka dhifaatee faadhimman qaban waraabbadhaan ol keewwadhaa yoo dhugaa waraabbadhaa ol keewwadhaan mubaarikiin faan kun jechuudha kanaafuu yoo yuutuubii irra feemasuu barbaaddanii nama dhawwina nama jala deemte nama narraabsinaa isa namni isinitti dubbate deebiin kenninaa fi abbaa waan barbaade haa waan barbaade haa dubbatu isin guddisa malee isin hin xiqqeessu samta dhageessaniitu